أما مال جنن أنا هيرمو ربي أكستا ربي ماليف والربي جنا منو للبي إنه اللي يوم هيرمو اللي أدمه قدر ربي تي وفي تنجدك قدر ربي والربي إله نمسي فنتان يوكا قياني كاساني جتور نمسي فنتان يوكا إسا سر أجيس يوكا سي أجيس hanga fedhe waan fedhe yoo qopheesse jechuudha. Kaaliq arrayoosin isa buddeenni kee walitti isatti hin dhabine. Kanaaf obboleeyyan tiyya tokkoffaa duraa namuma kanaayyuu jaalatuun duratti nama kana an hagam isa madaala. Inni nama madaala. Nama yoo an aare naa sabarumu. Nama yoo ani lole satriinatti qabumu. Ka satriinarraa fuudhumu. Jennee nutu laallata malee an dhiira hin komatinaa obboleeyyan tiyya. Ofii keenya rakkoo ka qabu matama kenna. Yoo waa mara rakkatu amma daqiiqa tokko obsinee hin dandeenyu. Yoo maka qara wal dhabdee biraa deemteenu obsan qabni yoo masa itti deebina. Yoo itti deebinu hoo maal rakkatte akkas taate. Inni albeelamaa sitti deema. Ati garuu onnee ta'e qulqulluun shamara taatee onnee qulqulluudhaan deemta. Kanaaf rakkoo ka qabu nu malee rakkoon ilma namaa wala sheeka. Ka gaafa itti dhaqee janajjane sagalee ustaasaa gadi baasu. Ustaasa attaan kabajamaa. In hatta dargaggeessumaa haa ta'u ka dhaqee gaafa san ati janajjantee inni gasi haa baatu satrii isaa dhossiyati. Satrii isaa odoo dhossine nu'u kana maraayyuu an waa takka irraan kaatina. Obboleeyyan tiile ta intala gurgurtee gisee kenna kana kabajaa dhabdee jirti. Ta intala gurgurte akka waan jaalala kana argitanii nama jaalala wayii jaalala akka nama jaalala argini wayii of intala gurgurte akka argite ilaalame akka waan jaalala kana argini rabbi subhanallah rabbi taqwaa nu keessaa fuudhine subhanallah rabbummaan nu haa qajeelchu ila qara'anii fillee miti quraana buusanii fillee miti takka ilmi namaatti fayyadamaa jiru garuu onneen namaa tana rabbiin gossee jira gossi bakka shayxaan bakka waa'ee jaalalaa kana itti ibse nama kana hangam nama kana bu'aa faayidaa qaban wanna takka keessaa dhumatee jira dhugaa rabbi wallaahi an nama jechuudha rabbii kiyya rabbii lama taane kan akka kadhe nama wayii jechuudha naannoo kiyya maqaa dha'uun barbaadu garuu suutii jira namni sun gaafa ijoollee feesbuukii keessaa gabuuftee satirii isaana ergitu ila mataa kiyya kana osoo rabbiin kun na qabbarii jedhe dhugaa rabbii odoo osmarraa jiraachuu baadhee jedhe lami ganaa daa'ima isiin haadha intala gurgurte taatee daa'ima wajjin waa'ee jaalalaa yoo adeemsiftu astaghfirullah alazim a'udhu billah osoo dhabama dabbitu jiruu duniyaa tanarraa nama godhee dhugaa rabbii kanaaf rakkoo ka qabu numa yoo kootta abbama argitanii maallaqa keessan hin kennitina abbama argitan obboleessa keessanillee yooma biyyarraallee fidattan abbama argitanitti hin kenninaa birrii teessan mee amma yoo nu dhibamne eenyuun nu bira dhaabata namni tokko si bira dhaabatu gaafa waa rakkoon ka'e hoo yoo masgiida qarqaaruullee shamarran yoo markasa keessatti illee waa qarqaaru shamarran intini gaafa ati dhibamte faayidaan qabdu faayidaa takka hin qabdu nu kana mara arginee yoo namni ummaan tokkochi qalbii godhatee waa dhaga'ee onnee keessa waa qabatee malee anaafatti illee dalaga kushiina hambaa keessa deemne argitanii kushiina hambaa keessa deemne namni kun attamitti yoo hadhaan anadha dogongoreetun maa dogongortii walirraa dhabeeti yeroo ammaa namni hin jiru walumarra qabee dogongoraa jira. Sagalee namaa waraabee gallakkisuu ila lubbuutii yalaal afaan takkamii qoy akkuma safuu biyya keenyaatitti dubartii mataa gadi qabatte soqamtee fuudhamteetiin bultii namaa ijaarti moo dubartii qullaa mulqattee fiittu. Mee dubartii mabareeda laala ta malkii gaarii qabdu ta rifeensa dheeraa qabdu laala. Isii rifeensa gaarii qabdu kabajaan fuudhamoo isii mataa isii gadi qabattee naamusaan gartee naamusaan mataa isii gadi qabattee fuudhan waan haadha daa'immanii ati jetteef nama guddaadha isin fiiktee rofa foo eega keettee isiini daa'ima fakkaatti eegasii biyya bilbile biyya bilbilaa naan jedhan hay qoy viidiyoon keessan eessa dhokateera hijaabatillee dhiiftee naan jedhan maali jedheen atis akkuma isii sanitti dannasaatti nutti fakkaate bakkuma isiin jirtu jirtaa naan jedhan guyyaa guutuu bo'aa oole yaa dubartii akkasii rabbiin sodaadha wallahi warri nu jala jirtan rabbii tokkocha sodaadha yaa ummata amma duuna ani durbaallee miti wallahi ijoolleen durbaa gar qalbii isiitu hirraafamti nama akkamii argannaa nama akkamii bira geennaa birallee ta'uu danda'a laakiin dubartimmaan heerumtee ilmoo qabdu ilmoo isiita biyyatti dhiiftee dhufte san ilma isii ka biyyatti abbaan mana jarana
Abbaan manaa kafanaa bar. Kafana keeti abbaan manaa jechuun kafana keeti. Inni listiroo xaragee biyyaa si baase san. Ardha nama biyya kanatti bifa sitti diddiimate laalteetiini umrii tanteellee bilaashatti fixxe wallaahi ati bultiin lammaffaa ijaarattu sun sirraa hin bareeddu. Wallaahi bultii ati itti hidhatte. Ilmoo isii qabdu sunu kabajaan argattu. Kabaja ilmeen tanteetis bariisaa akkasumatti arrabamti. Yaa ilma intala akkasitti maraattu jala deemtee waliin maraattu. Yaa dubartii dhiira akkasitti maraattu waliin deemtee maraattu. Wallaahi ati ilmeen isin irraa baates akkasumatti maraatti. Isinis bultiin teessan bultii hin taatu, bultii jaalalaa, bultii gaarii waliin hin jiraattani. Wallaahi bultiin teessan bultii makisaaraati. Kanaaf jecha rabbiin nu haatissu. Rabbiin takka takkaa kennaan jarana uffata nutti haa qabu. Ummata badii dalagu kana laale rabbiin musiibaa addaa nutti hin buusin. Jarana duba ijoollee suuditti gorra'an, ijoollee dubaraa gorra'ani jedhan. Maalirra ka oollu nu gorra'uu dhaban? Maal ka dalannu nu gorra'uu dhaban? Maal ka hojjennu nu gorra'uu dhaban? Badii akkamii uduu nu qabnu nu gorra'uu dhaban? Badii kenna fasaada kenna. Kaamera waraabaa jira gizee amma odoo isii viidiyoo ofirraa abdu kaamera arabaa waraabaa jira. Meeqatu waraabaa jira? Salphannee jirra jarana. Eega salphattanii hijaabuma rabbii uffatanii nun salphisina nun saalfachisiisina abboo rabbii eebii teenna wallaahi gubbaa tanarratti bar eebii tantee uffadhu jedha bar rabbii obboleettiiti yaqaale eebii tantee ta hojjettu tana anatu addatti si gaafata ati uffadhu hadha jedha. Eebii teenna sani nurratti badiin baay'attee jennaan gadi baamne ilmuma bareedaa tokko fuula isaa laaltee bareedni isii hardha abbaa haadha mataa biyyatti gadi qabde. Wallahi abbaa haati teenna mataa gadi qabatteetiin jirti. Miidiyaa kanarratti waa'ee kijiba biraa dhiisa. Waa'ee kijiba biraa haasa'uu dhiisa. Tanaa wal bira dhaabbadhaa. Wallahi yookii ragaa nutti baati yookaan ragaa nuuf taati. Saalfannee jirra. Dubbat. Isin jaartii waggaa 30 waggaa 28 waggaa 35 maal godhaan fiiktara ufa fookeetteetiin mucaa daa'ima janajjantee mucaa daa'ima mataa hiittee ani daa'ima jettu. Ati kabiraati isi suuraa qaatti mucatti osoo ila dhageeffadha osoo namuma akkuma isiitu akka warri harargee baane harman lama akkasiitu janajjantee haa fakkaatu subhaanallah haala illee baane garuu namni kenna haala nama baasaa isaanuu jedhan garuu jechuudha nama ofii gadi na wajjin jiraata inni akkana. والله سلبتني متى نقدتي سربتو نيما ربيتي ربي ما انا مكاون روغتا بريده كان اللي ابارجن كن ربي سيكنه برو راسي غافتو تا الى بريده سيكنه متى سيكنه اسراتا كان سيكنه مي اني سفانا غدي غدا سر رافرچو تا وسو اتجرو دنيا غدي والله جرن وسو جرو دنيا غدين سينين ونينو اسر دلنتم ملون حكرت موديبتي والله اكيل يوم ربي كيسن الى garuu namni ilmi namaa ima nyaata ima dhuga namni fedhii dhabe hin jiru duniyaa kanarratti garuu osoma akkasi fedhii qabdu rabbii kee sodaadha ila wallaahi mee ila rabbuma keessa sodaadha yaa rabbi jedhaatiin yaa rabbi uffata zinaanatti hin uffisini yaa rabbi naa qabbaneessa wallaahi rabbi sii qabbaneessa hin dhabdu akka keetii inshallah ima heerumta yaa dubartii يا أدوارتي والله المون تيلي تربي بوتوتوني والله إله إنه مال الموت يسوي سنجالته تك إيرنا من جالت كيس تو إير إسني قدي هنجنا جنينا إله إسن جتورا كعمري كيسك عمري جارو جتورا نمني يادته عمري نما ولدتي جارو جسمي نما جتورا أصابه وجين جرينا بيجي أرما وجين جسمي إساولي جنكورتامي جارو جتورا شامرانتين واحد في قدي وجين يو إني سي في لبوتي نجلا كاسا كسينجر إني سجالة جوستين بوليتي يو لالتلي جارو أكو مسانيتو نما ربين جتون ديني لك أباتني متي أرجني رك دينك أبو لي إيه يو ربي ديني لك تكني أني إساكي سو ربين كصدا ويكي سكاي مالي سين كفن وقال إبان أبان فيتن نجالتن أبان فيتن نجيبتن كناف أبوليتي تيا نما سيجدي هنجنجني إن ما يون جنا مني مي ربي تفا والله جرم كاتمان تنون حماتي تك غرين تك دوبرتين غرين مسانون بربادوت ما مسانون برباد نجرون دنيا تو قيامت سقابتي ادي وبلتي تي ودو ارغتو زنا دلدو والله اني جچودا وفيك يتي وسم بالله ربي جتيسن افو دبا منا هاكو وسو افيك يا جچودا اي ابا منا قبادي
intala takka ta zina daladdu yoo arge fuudhee galaa. Maaliif isiisan sababaa isiititti dilimee kan narraa dhiqama. Maasinni kiyya kan dalage jechuudha. Sababaa sanitti dilii sanitti narraa dhiqama. Dhugaa ila dhugaa rabbi waan akkasiillee of keessa haqa. Alhamdulillah jedha. Rabbii keessan warri rabbii sodaan sammuu keessan keessa isinii kaa'e alhamdulillah. Gaafa zinarraa fagaatte keessattuu ati gaafa zinarraa fagaattee uffata zinaa uffachuu baatte ati intala namaati wallahi addunyaa akram milkoofta. Hattuullee sin argattu hamtuullee sin argitu. Wallahi ilmi gaalaallee sin argu. Intalti gaalaallee sin argitu. Hiriyaa teellee hiriyaan gaalaa sin argitu. Kanaaf wallahi ilmi wallahi wanti kenna kun nu gube ila. Wanni marattu bakkeen itti nyaatamu maallaqa yoo taate numatu nyaatama. Ka biyya keessa jirullee isiin akkana taate jedha. Si dunyaa ta'e nyaatee si sadirii sirraa mulqa. Atiin ilmoo teessan jechuudha. Wallahi yoo abbaa manaallee argatte ilmoo mateessa san hin gatina. Dhugaa rabbi ilmoo ta'e asirra kaadhu guddifadhu. Yoo si jaalatte ilmoo ta'e yoo ilmoo takka qabaadde isii wajjin yoo si jaalatte kasi dhufu sun isii wajjin jaalatte si hafu. Yoo si hin jaalanne hoo ilmoo ta'e alaraasii gubbaa kaayadhuutiin kabajaadhaan haadhatee fi abbaa kee irratti gatiniiti ilmoo ta'e guddifadhu. Caarraa dhakaa addaan nama baasu. Namni giddii waliin jiraadhu namaan hin jedhu. An fakkeenyaaf namni tokko yoo haati manaa salaattu inni hin salaatu. Subhanallah. Wallahi Itoophiyaa keessa ana nama dhibba beeku jira. Osoo inni salaatu haati manaa salaattu. Yoo isiin salaatte abbaan manaa salaatu. Akkanaaf atu jira. Garuu ilmi namaa kun akkasuma hojii jiraata. Kanaaf jireenyi adda biyyaa nu baase. Fii kenna guutti matee tan wajjin fixachiis. Gaafa baga biyyaa baane maaliif biyyaa baane obboleeyyan ta'e. An maal jedha akka kiyyatti baga biyyaa ba'e dheefi. Ayyee kumsili sii dabarseera hikima. اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع جرتوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمية يلا تفضل. ما شاء الله ربي يزن الراحة جلت وجزاكم الله وأحسن الجزاء. يعني كيسانون دو يا دا كان نما تلو لا يعني كايو نملك أبتي رحمة ما يتقول اوكي yoo akhlaaqni namaa waan itti himan qabatu kan danda'u taate ka xiqqaan jenne guddaan jenne yaada sammuu keessan beeku silaa ka waan boruu fi hadhaallee namaa ta'utti himtani maashaallah tabaarakallah rabbi isinirraa jaallatu iddoo takkatti iddoo maal goonaa ka biyyaallee namarraa nyaatee nama gataa wanta jedhamu tokko dhagahee gurraan na baate yoo qalbiin tee tamshiisa taatee ati kaanumaa kaan ija bobaasaa oolini kaayyoof karoora kee kabagee biyyaa baatee fi dalagdee waan dalagdutti ergitee wajjatee si jijjiiree ofillee jijjiire kun rakkoon qabu. Garuu yoo birriin ji'a lamaa ji'a sadii si jalaa badde birriin ji'a lamaa sadii himaana jalaa badde jettee yoo ati jireenya keetirra gufuu taate dhiira. Senegalee amma harka caalaa yeroo arginee jennu dubartoonni maaliif dhiisan beektani warra dhiira birriin ji'a sadii afur yoo badde birri kana maana jalaa balleessee birriin ni baddi. Garuu isin lamaanii ka addaan hin banne yoo walii sabartan innaa haaluma gabaabatti jechuudha warroonni dubartoonni abbaa manaa keessa maallaqaafillee dhiistanii biraa ka biraatti ija bobaaftani. Asmataa'ee akka waan jaarsisanii qixxeeffatu heduu kabiraatti ija bobaasa. Namni tokko tokko rabbi keerii haa godhu buleeyyan kiyya. Hunduma kenna rabbi nu haa qajeelfatu. Yoo rabbi nama qajeelche malee ilmi namaa jechaa fi gojjaallee nama qajeelchuu hin danda'u. Akkasuma wallaahi viidiyoolee hedduun na bira hedduu arginaa. Ebaluu sanillee akkasi wanta jedhamu ebaluu takka lama sadii iyyuu qabu beektani. Viidiyooleen ala gabbee ilaalaa oollu. Ka aqila fa'a jennee ilaalaa oollu. Ka aqila fa'a jennee irraa dhageeffataa oolu. Tokko lamaa miti ka viidiyoolee isaanii argaan jiru. Maaliif jennaanu warra sabrii fi sabaata dhabe. Warra jireenya ofiitii fi jireenya addunyaa tana gubbarratti illee gufuu ta'anii hayaa badanii ilma namaa lafaa dhufaa hayaa balleessanii karaa ofiititti waammatan jechuudha. Warroonni sunni rabbi isaan haa qajeelfatu obboleeyyan kiyya.
rabbi najaarraa sin haa baasu uftissa jireenyi gisee tana miti boyfriendii yookiin jaalallee ofiititti viidiyoo naasaanii nama waraabbatu miti wallahi gisee hadhaa abbaa manaa ofii yookiin biraazarii ofii yookiin obboleessa ofiitti haasa'u baay'ee tokko nama sodaachisa. Baay'ee tokko nama sodaachisa. Inni obboleeyyan kiyya dhiira jaaladhe jettanii onnee itti darbitanii viidiyoo irraa waraabamina. Viidiyoo akkasiin ni waraabban. Jaalalli maanu kamaaliiti mee gisee tana keessaa amma jaalala maaliitu nama qaba? Jaalalli yoo ati guyyaa lama jaalattee wajjin haasofte tiktook irra si fannisanii miidiyaa hundarra si laxxafani. Jaalala maaltu nama qabame? Ati yoo wajjin haasofte ati wajjin haasofta jalaa inni si waraabe siftate bakka. Guyyaa kaani yoo ati kana naan godhin gassi baasa. Viidiyoo meeqa argaa jirra jama? Wallahi rabbummaan hunduma keenya nu haa qajeelchu. Yaanni rahimaa faa keessa babbaa yaada bareedaadha. Nama dhibaa beektanii wallahi yeroo hedduu dubbannaa irra deddeebi'anii dubbatuun illee namumaaf barumsa taati. Namumaaf gaariidhas. Mushkila kibiirri itti badabboo akkasii obboleeyyan kiyya rabbi hunduma keessa isin haa qajeelfatu. Ana mataa kiyyarraa ganna qabee rabbi hunduma keenya nu haa qajeelfatu. Tika rabbi jala rabbi nu haa oolchu. Nama sodaa isaa qabu rabbi nu haa godhu. Sodaa ofii nu haa kennu. Taqwaa fi imaana rabbi nu haa kennu. Wallahi namni rabbi sodaatu namni tika rabbii qabu hin dogongorru. Eenyulleen kararraa isa maysu rabbiin nama kararraa maquumuti nama karaa isaatirra deemu rabbi isin haa godhu obboleeyyan kiyya. Kararraa rabbiin isin namessanii garaa ofiirra rabbi isin haa oofu. Wallahi nama rabbiif jecha waan dalaguuf waan godhuuf waan dubbatu hundarraa saalfatu rabbi isin haa godhu. Sodaa rabbiin isin haa kennu obboleeyyan kiyya. Akkasuma haramallaa akka jarri baantu haramallaa fi harmanee maqaa namaatii fi maqaa haqilaatii maqaa haafizaatii maqaa beekaatii fi maqaa haadha ofii nyaattee abbaa ofii nyaattilee rabbi siyaa sirreessu obboleeyyan kiyya. Wallahi yoo rabbi sirreesse malee yoo rabbi qajeelche malee ilma namaa namni qajeelchuu hin danda'u. Odoo itti maal himtaami asiin buuftee asii yaaftee yoo rabbiin isii hin qajeelchin isa hin qajeelchin eenyullee qajeelchuu hin danda'u rabbi isaan haa qajeelfatu. Akkasii fi du'aayii bareedarra jirtanii akkasuma itti fufaa isiniin jedha. Galatooma muslima maannoo haliima rahima nama jabaa fakkaattaa garuu mee maashaallah tabaarakallah sirraa jedhe. Inna akkasii fi jajjabaadha obboleeyyan kiyya wal jajjabeessaa. Akkana gorsa gaarii wal gorsuu keessa wallahi hedduu tokko namatti tolaa beektanii namni yoo wal gorse ani beeka ani wallaala ani waan beeku ani waa jedheen beeku waa saalfadha eenyu saalfattamaa hanchiin maannash inni eenyu ati eenyu kasi dhageeffataa jirtuun illee nama baafi haa ta'u eenyu sitara jeesagalee dhalateen illee kasi dhageeffataa jiru ati dhageeffataa jirtullee eenyu sodaatan innaa wali sodaatina waa sammuu keessanii qabdan waa onnee keessanii qabdanirraa yaada keessan waliif ibsaa wal gorfadha dogongora jirurraa wal deeffadha. Dogongora jiru warruma waa beekutu namaaf ibsa wallaalaan irraa baraka akkanaa fakkeenyaaf